Obbo Abdiisaan gara tajjiitti dhuftanii eebba kan gootan Sheekh Qaasimis Obbo Abdiisaa Sheekh Qaasim akkasumas dargaggoo Tasfaayee gara tajjiitti Tasfaayee Rakam juga nagas sereva ada syaitan ini akan serta semarau sereva macam ni Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadi bakal kita menuju bakal negara Nusantara. Rabbi kadan negara, Rabbi wadi kadan nus. Wanti Rabbi bira jiru inta galma gaha wan bakal kuftani kan Rabbi bakana gau Oromo Rabbi habili sons ega Rabbi ni swan jedu nama jabaat ini jabe sina jeda wan Amai rajul kalau untuk kayaknya muni bela, maka amai rajul muni bela, wang kalau pun urap kalau mangga urap untuk kayaknya jawabannya bakal kau kamna, karena Rabbi nuangar karu, Rabbi nuajimsu, Rabbi nuaasu, dina kayaknya Rabbi nuajabsu, hawi kayaknya Rabbi bakal agayu, ini kayaknya Rabbi bakal agayu, orang Rabbi habis Orang Rabbi habisum, Rabbi makana galu, karena mereka Rabbi jahagutu, jabata, janda jabata, waktu jentani jabata, yaro ramai raja betul yaro mukti sana, akasalit jabatnya, Rabbi ini sumber garanja nagayata. Kayat itu main aufkar jaga, mangkutu naskesa anggapni orang diranet pakar. Bakal anggap di erba episode wan tahun ini atau episode jetani ini simul untuk ada wan episode ya ada episode pas wan gesani asitu tadi gari naga baga naga ustad sebetulnya faya naga udah gesani kinawa Rabbi inkanan barabaran aku mahargita di namanya kahati wah ini mahargata karena me oromo tokumes oromo chins rene kenni jamina kenni naga kenni kan usa tenu fayis kan hida menui kan dollar rajuru mirga kenni terre kenni Wage gara-gara sikap kena nutagesa amalle nutagai di sini mana naga apa tadi mana naga tigala wan ebifa kanafi tuftani galata kaudu galata rabbimu galata kensi faken galata kensa untuk beli semua mata aku mau boleh sekolah hal di kensa jiru itu cima karena tukuman berbaca tukuma herre beli semua wan kana pakka tu fi wan so jadi lah awak kata kamna mirga kamna
mirgaafa keenya kana nu gargaaru nu tumsa egaan kanuman jedhaan bakka haatatti immoo goleessi godhe waa ofiif ta'a guutuu kanuman jedha ayyaa ta'aa jiraadha. Ini duraan dursa uummanni Oromoo akkasitti tumsa waraana bilisummaa Oromoo tumsa bilisummaa keessanii bira dhaabachuuf imalli gara Finfinnee adda bilisummaa Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo jedhe bira dhaabattanii waliin imaluuf asitti wal gahuu keessaniif guddaa galatoomaa jechuun barbaada. Itti dabalee ani jaarsallee miti akka waldaa Oromoo Noorembergiitti paasterii yookaan durataa waldaa ni jiralleetti hojiirra waan jiruuf yeroo gumuurra jedhee manuufe malee jaarsa miti yookiin immoo waldaa bakka bu'ee miti jechuu barbaadeeni mee kadhanna. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin kadhanna yaa Waaqayyo hundumaa kan dandeessu hundumayyuu kan uumte uumamni lafa kanarra jiru hundiyyuu si jalatti gadi jedhee kan jiraatu ati hundumayyuu kan dandeessu eenyummaa keenya faana kan nu uumte nuyi Oromoo taanee ofii filannee uumamne situ nu uume eenyummaa Oromoo taanee alamni irratti immoo bilisummaan akka jiraannus bilisummaa situ nuuf kenne garuu harka namaan harka warra nama nyaachuu bare warra nama ajjeesuu bareen uummanni keenya lafarraa buqqa'aa biyya isaarratti abbummaan biyya isaarraa molqabaa eenyummaan isaa uumamni ati uumteyyuu ittiin jiraachuu dadhabe kanaaf walitti qabamne akka amantaa kamiittiyuu mirga ofii falmachuun bilisummaa ofii falmachuun cubbuu miti kanaaf saba keenya biyyarraa fuuldura keetti dabarsinee ilaalla maqaa Yesuus Kiristoosiin saba keenya faana ta'e bilisummaa keenyaaf yaa Waaqayyo Gooftaa utubaa cimaa kan namaaf ta'us nu gargaari waraana keenya yaa Waaqayyo Gooftaa jaallatee miti otoo hin beekin otoo yaa Waaqayyo Gooftaa jiraachuu qabu jiraachuu dadhabinaan bosonatti gale kanaaf falmata haqa isaa falmata malee haqa namaan barbaanne kanaaf haqa keenya irratti si waamna maqaa Yesuus Kiristoosiin humni keenya faana ta'u saba keenya yaa Waaqayyo Gooftaa bahaaf galma wallaaleef ati hirkoote isaan gargaari baasaanii galma isaanii faana ta'e eenyummaa keenya yaa Waaqayyo Gooftaa qabannee abbaa fuulduratti bilisummaa keenya akka gonfannuuf maqaa Yesuus Kiristoosiin ati nu gargaari saba garboomee jiraatu miti saba bilisoomee jiraatu ati nu taasisi waan hunduma caalaayyuu situ waan hunda of harkaa qaba maqaa Yesuus Kiristoosiin bilisummaan keenya fagoo jennee yaannu yaa Waaqayyo Gooftaa torbee kana keessa ji'a kana keessatti ati mirkaneessuu dandeessa maqaa Yesuus bilisummaan keenya nuuf haa mirkanaa'u Oromoon tokko haa ta'u jaalala nuuf kennu Gooftaa wal macaasuu wal jijjifachuu miti wal taanee harka tokkoof garaa tokkoon wal faana dhaabbanne bilisummaa keenya gonfachuu akka dandeenyu ati nu gargaari maqaa Yesuusiin ameen. Wantoota yookiin bakka bu'oota waldaa akkasumas amantii irraa dhufan kabajaadhaan gara teessuma isaaniitti ibsinadha. Egaa amma sagantaan keenya eegalamee eebbaan saaqameetiin jira. Akka hawaasa baay'arnitti waldaa jechuun hin danda'amaa yookiin hawaasa waraana bilisummaa uummata Oromoo waggoottan darbaniif tumsa gargaraa godhaa turanii jiru. Akka hawaasaatti ijaaramuudhaan tumsa olaanaa warroota godhaa turan keessaa durataa humna qeerroo fi hawaasa baay'arnii obbo Muhammad Sheekaa haasawa baniinsaa yookiin haasawa anaa dhufuu akka nuuf godhan gara waltajjiitti kabajaadhaan as baqa. Sagale sagale. Egaa
kabajamtoota hawaasa Oromoo yeedamanii kabajamtoota yeroo fi qarree kabajamtoota keessummoota kabajaa kabajamtoota keessummoota biyya adda addaa irraallee akka ani quba qabutti as jirtan hundi keessanuyyuu anaafis baga nagaan dhuftan. Kana taasisuudhaanii guyyaa hadhaa kun guyyaa xiiqiiti. Guyyaan kun guyyaa waan hedduutti yaadannu jechuudha. Of duuba deebinee guyyaa 2018 ittiin yaadannu jechuudha. 2018 qeerroo fi qarreen hayyoonni Oromoonni haala adda addaatiin qabsoo waggoota hedduuf eega godhanii booda milkoofneerraa qabsoon keenya galma gaheera jedhanii maxxantoota nu keessaa bahan amanuudhaani qabsoon keenya gara biyyaatti galee nutilleen abdiidhaan kana booda boo'ichi nurraa hafuu mala jennee hundi keenyaa fuula keenya gara misoomaatti akka deeffannu jennee yaadan garasitti deemaa turre jechuudha. Haa ta'u malee egaa namni tokko garbi tokko gooftaa tokko jalaa yoo ba'e gooftaa biraa barbaadachuun amaluma garbaati waan ta'eef maxxantoonni nu keessaa bahanii gooftaa isaanii kaabaa ka tokkoffaa irraa yeroo jalaa Oromoonni baasee qeerroon wareegamatti kafalee baasee amma gabrummaa jalaa baatanii jirtanii koottaa amma nu ceesisaa amma isintu abbaa biyyaati jedhamee wayitatti kennametti gooftaa lammataa naftanyoota kaabaatti galanii nu gananii jechuudha. Egaa ganumsa isaanii kana wajjinuu ganumsa qabsoo nu ganan qofa osoo hin taane baattoo sirna argitanii asiin dura waggaa 150 nurratti fe'amaa ture san ta'anii ekeraa Minilikii fi Hayila Sillaasee baasanii isaan dhaadachaa Oromoo ammoo ammas waggaa 1000 gara duubaatti deebifna jedhanii saganteeffatanii dhufanii jechuudha. Egaa yeroo kana keessatti warra kaleessa isaan boolla keessaa baasee ergamtuu irra turan ergaa jalaa baasee nama isaan godhe hayyoota keenya beektota keenya dargaggoota keenya kaan mana hidhaatti kaan ammoo rasaasaa waadanii egaa jedhan jechuudha. Egaa kana yeroo kana akka isaan yaadanitti qabsoo Oromoo hin dhaabata. Qabsoo Oromoo dhaabuuf ammoo hayyoota jabana tan balleessu dargaggoota qabsoo Oromootti cimoo ta'an balleessuudha. Egaa kana goone ammoo qabsoon Oromoo ni dhaabata jedhanii yaadan ture. Yeroo kana keessatti haati Oromoo yeroo kamillee garaan isii ammallee goota argachuu hin dhiifne waan ta'eef obboleewwan keenya qeerroowwan kalee harka duwwaa waraana hidhatee afoo dhaabatanii fi waraanni bilisummaa Oromoo jajjabeewwan qabsoon Oromoon dhaabanne ammas qabsoon Oromoo akkuma kaleessa dhiigaan galma geetti jedhanii qabsoo karaa nagaa kaleessa silaa isaan ittiin Oromoon qeerroodhaan qabsoo karaa nagaatiin qabsoo bilisoomsanii itti fidan san lakki amma qabsoon amma isiniif ta'u afaan isin beektaniin isin wajjin dubbachuudha. Afaan qawweetu isinii ta'a jedhanii afaan qawweetiin diina kuffisanii dhufaa jiranii jechuudha. Guyyaa kana yeroo ammaa kana yeroo guyyaa kana
waraana bilisummaa Oromoo tumsuuf as dhufnu kanatti yaa wantoota kalee dabransan yaadata galma gahiinsa qabsoo hadhaatii fi adeemsa saffisa qabsoo hadhaa dukkana gooftolii maxxantoota teenna warra nu keessaa bayaniitii fi baattoota sirna duriisan dukkana itti deemuu fi ifa ammoo qabsoon bilisummaa Oromoo argataa jirtu laalaa xiiqii kanaan waraana bilisummaa Oromoo tumsuuf bakka kana dhufnee jechuudha. Egaa kanaaf hundi keenyayyuu waan dhufnee bakka kanatti galma gahiinsa qabsoo bilisummaa Oromoo tumsi qabsoo bilisummaa Oromoo tumsi waraana bilisummaa Oromoo akkaan barbaachisa. Kanaaf waan waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuun yeroo kun akkaan fardi. Kanaaf hundi keenya waan qabuutiin dhaabachuu qabna jechuudha. Kana jedhee xiqqoo isii ammoo gara duubaatti waan xiqqoo tokko waan humna yeroo hawaasa beekni daqiiqaa lamaan innis humni yeroo fi hawaasa beekni yeroo qabsoon Oromoo dukkana seentee qabsoon galee nuti beeknu qabsoon galee yeroo dhaabattee nuti dukkanaa'uuf jiru keessatti qabsoon eega butamtee maal godhuu qabne jennee 2020 keessa wal geennee mari'annee jechuudha. Eega kana qabsoon baabura hin dhaabattu namuma irraa qofatti dhaabata malee baaburri haga bakka deemuuf ga'utti hin dhaabatu. Murtiin nu qabnu qabsoon bilisummaa Oromoo cina dhaabachuudha jechuudhaan nama muraasaanii waan guddoo dalagaa turani jechuudha. Suni yeroo isaa eeggata maaltu ta'e yeroo kana keessa waan jedhu gabaasa keessatti sirriitti ammaa fi hundi keenyayyuu qabsoo kana cimsuun duratti fakkaata. Yeroon kun yeroo dukkanti diina keenyaa ifti bilisummaa keenyaa immoo dhiyaataa jiru kana waan ta'eef yeroo kana keessatti itti jabaachuu qabnaa jechuudha. Egaa dhumarratti warra guyyaa kana milkeessu guyyaa kana jechaan kana hawaasa Oromoo baay'inaan warra guyyaa kana bara kiftalee kana agamtan miseensota hawaasa Oromoo miseensota humni yeroo akkasuma horii qindeessituun tumsa waraana bilisummaa Oromoo bara guyyaa galatooma ulfaata qabanni keessatti Obbo Muhammad dargaggoo Muhammad Sheekaa baay'ee si galateeffannaa. Muhammad Sheekaa jechuun nama qabsoo hadhaawaa dirree qabsootti argameetiin qabsoo wal Afrikaa keessaa namoonni beekanidha. Ganarumaan eenyuu fi haala isaa isinitti himuu fi egaa sagantaan keenya ammas akkuma itti fufetti jira waa'ee waldaa kanaa yookiin hawaasa baay'ee waraana bilisummaa uummata Oromoo tiimisuudhaaf yookiin tumsa gochuudhaaf ijaarame waggoota lamaan darban keessatti jechuudha. Ajjecha caalutiin wal qabatee sanuu ijaarame ture. Yeroo sanirraa kaasee tumsa haala garaatii fi wantoota hangana hin jedhamne godhamaa ture. Namoonni hedduun waan beekanatti hin fakkaatu. Egaa gabaasa kanaan wal qabate dargaggoo gamtaa olaanaa gabaasa waggoota lamaan darban kana keessatti tumsa godhame amma waltajjii irratti nuuf dhiyeessa. Projektira irratti gabaasa adda addaa saniif dhiyeessuudhaaf ture. Fatiyaa Sumar keebilee qabatanii waan dhufaniif projektira asii irratti siniif agarsiisuu hin danda'amne. Maalumaafuu sagaleedhaan amma tokko waraana irraa gabaasa
asbeebe isin dhageessine jechuudha. Gamsaa olaanaa gara waltajjiitti. Amilee. Ayyee galatuma duraan dursee baga nagaan dhuftan jechuun barbaada akkasumas hirmaattota guyyaa har'aa guutummaa guutuutti baga nagaan dhuftan galatoomaa jechuun barbaada. Itti aansuun miseensota humna qeerroof hawaasa baay'ee har'a otoo hin taane yeroo lakkisaa keessatti illee waliin hin taane kan fuula wal agarree guyyaa har'aa wal agarree galatoomaa jechuun barbaada. Ega gabasan yesu Muhammad wan majula dubbatine mera so wan gabasa ma daga jiro wan tumsa duwa semua orang gode isini dihima ega aku masal go gede wan to ko ko pachara agasis na dikule baromo eti bil kofne kanafu sagale mas nagesa ega akuma Muhammad Yusuf Galati Tumsi waraana bilisummaa Oromoo humna qeerroof hawaasa baay'ee magaalaa Nurabbaatti ji'oota 15 waggaa tokkoof ji'a 3 fi waltaaneetti deemaa jirra. Miseensoti yeroo sana waliin jalqabne sababa jijjiirraa keessatti baratooma. Egaa haga guyyaa har'aatti wanti nuti goone marsaa 5 kan nuti maallaqee arginu buusii kan ji'a 3 si'a tokko ergina. Kanaafuu marsaa 5 erginee ji'a jalqabaa waltaalee ijoollee booda biyyanii waliin turre jedhamtu yeroo birrii 1,414 akkuma isiniif gabaasne itti aansuun 1,404 waraana kana qabsiisne marsaa sadaffaatti fi 27 boorratti ergaa achi keessatti dhageessu walumaa galatti marsaa shananutti birrii 661 fi 40 haga ammaatti namni muraasni namni 30 kun walitti qabamee waan kana waraanaa qaqqabsiisuu danda'eera. Galatoomaan yeroo dhageessan. Itti aansuun wanni artistii jalqabatu yeroonis jijjiiree dhufee yeroodhaanis wal qabatee har'a geenye galma guddaa kana keessatti wal agarree waliin waraana keenya bira dhaabbannee imala gara Finfinneetti jedhu kana immoo miidhagsuuf saffisiisuuf kan kanaan duraa caalaa kan har'aa caalaa barnoota daballee waliin itti hafuuf abduu guddaa qaba. Abdul Aziz yang kedua berisi itu mungkin tulisan orang di semua orang berjaya wamne sementara di semua ini tidak benar. Wadah di semua sangat benar. Ega saat ini Nura Sukira Nura Sukira jadi wampai ya saudara dinyata itu asalkan sebagai anda tahu satu gama radio anak itu dari seorang itu baru dulu berdiri atau Mandatu review bulan. Ini kita bahasa baru ini TV kandidat hogasi orang bersama orang Jerman. Berburu dan tulisan. Wanti segera kita nubia ada catur ini. Yero amboda garu radio arnata video des orang yang jam kabera kehe. Karena radio sana kabasa mungkin kandidat Misalkan aku masa sebelum asal itu cuma sampai itu kami video saat ini detik atau kodim waktu itu boleh video bisa lagi tapi itu merasa ketat kalau tidak pernah bodoh wali nasib galau orang Masa sedafak arsyid
waraana bilisummaa haa ta'u bilisummaa argaa jirra. Sabboontonni ilmaan Oromoo dammaqiinsa qaban qabsoo hidhannoo malee furmaanni akka hin jirre warri hubatan waraana isaanii dinagdeen dhimmisuu itti fufaa jiru. Haaluma kanaan humni qeerroo fi hawaasaa ba'ee maallaqa 138 waboof gumaatan akkasumas dargaggoon Oromoo Firaaruu Barkuu jedhamu qarshii 13,800 gara bartuu kanaatti gumaacha godheera. Walumaa galatti sabboontonni kunniin qarshii 151,800 mooticha waraana bilisummaa Oromoof gumaachanii jiru. Sabboonaan garee mootummaa Afrikaa kibbaa waraana bilisummaa Oromootiif yaada qooftan jedhe dhibbashan yookaan 2,823 gumaachanii jiran. Waboo hundeessuun dirqama Oromummaa kan yeroo hanga bilisummaa kola biroo Oromiyaatti tumsuu goonneessu tumsineetti fufne jedhamee jiru. Tumsa obbo biyya Jarman gareen humna qeerroo fi hawaasni baay'ee ni jiraatan waboof tumsa godhanii jiru. Gareen humna qeerroo fi hawaasa baay'ee ni jira. Waboo dinagdeen jabeessuuf qarshii biyya 163,530 gumaachanii jiru. Egaa sagaleen kana fakkaata. Sagaleen lammaffaan ni jira. Gamtaa. Egaa kuni adeemsa yookiin haala hawaasni kun ji'oota 15 darbaniif haala qulqullinni qabuun itti tumsaa turanidha. Gamda. Hawaasni kun yeroo ijaaramu yeroo namni 4-5 caalaa wal argee haasa'uu hin danda'amu jedhe sanitti waa'ee koronaatti wal qabate jechuudha. As iddoo bishaan Waraabessi bakka jedhamutti hin beektanii akkuma asiin dura namni wal shakkaa ture wal shakkaatiin yeroo walitti dhufe yeroo walitti dhufuudhaan namni akka itti amanuuf namoonni hiriyaa keessatti tokko qabannaa koottaa jedhameeti iddoo sanitti wal argee kan gaafii qabus kan jeeqoo qabus akkuma waan wal shakkaa tureef waraanni bilisummaa Oromoo yookiin jaalmarroon daayireekt sa'aatii akkanaatti isinii bilbila jedhee bilbilee gaafii namni qabu gaafatee jeeqoo namni qabu gaafatee itti amanee guyyaa sana erga namoonni seenan irraa kaasee namni tokkichi garee kana keessa bahee beeku maaliif waan itti amananii jiran jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun garee kana fakkaatu hawaasa naannoo Gisan Firaankifuurtitti tumsa kana itti fufaatii jiru. Namoonni naannoo san jirtanis gamas itti fufuu dandeettu. Namoonni hawaasa waayir keessa jirtan yookiin walumaa gala biyya Jarmanii keessa jirtan tumsa waraana bilisummaa Oromootiif akka gootan gamanumaan dhaamsa isiniif dabarsina. Egaa amma sagantaan keenya itti fufee haasawa waa'ee waraana bilisummaa uummata Oromootiin wal qabate. Obbo Tasfaayee Abdiisaa akkasumas Abdoo Abbaa Jaban Abdoo Qaadii Abbaa Jaban akkasumas Najaat Hamzaa dubbii himtuu waraana bilisummaa uummata Oromoo karaa toora Skaayipiitiin haasawa dhufaa godhaniif ture. Amma danda'ame sagaleedhaan isinii dabarsuun yaalla yoo danda'ame hubaatee immoo sagalee qofa dhaggeeffannee ta'ii deemna. Yoo dandeenyu teknika keenya furmaata itti godhatanii karaa toora Skaayipii yookiin Zuumiitiin wal qunnamuu dandeenya jechuudha. Ammaaf obbo Abdoo Qaadii Abbaa Jaban akkasumas obbo Tasfaayee Abdiisaa gara waltajjiitti dhuftanii haasawaa haala yerootii fi waa'ee qabsootii waliyaasa akka fudhatan. Akal jauh dari sana ini, ani yeroo keessa sudah muncul Formasang kan. ani ini undi Kenya harta kasih dan di ada dia kagari kembali begini kata karena Kubareti buat wakan bersyukur ilmu kasau baiklah muda bahasanya kasut mami kau jadi main miraku sama
Ini nama kami itu namanya kadari kakak nama semua harus roti mati mereka ini sangat kakak malu hanya lagi kalau dapat bisa berarti mami kau ini cara kalau masani kalau aku dan dewi lalu kau ini bisa jangan serba seperti ini udah intinya alih ke kamu datang aku menjadi mereka absolutely kasa marathon kayak ini mudah ini barang masalah itu makanya itu masalah tapi kamu tidak mau sedih macam apa begini mal yang ini kayaknya jadi bawa nanti jamnya cima kan alati rumah orang balik tadi dan mau aku mana yang ini cerita saya mana dan jamnya itu jaga dari itu jalan yang sudah menjadi kata-kata baru tak sampai saat ugal baju namanya dalam ini bisa berarti satu pintu bicara baru bisa hasil ini keserius sedang itu jalannya bersihnya turun jalan ini yang berani hukumah umum kamu sani ialah ibadah mati umat kamu jadi ilac ibadah kamu kayaknya menjadi ada nama sakit maka baik kemudian jalannya cuma umat kamu bukan kamu pero kerja begini saja ini kamu profesi baru tadi terbaca ini dalam mungkin jalannya cuma kalau jalan itu mau kamu sani fituni nama sani berarti kan umat akan tinggal mati main di umat orang mati kasih isi berarti wanita tadi ifat kamu kayaknya tuh ada masalah cuma keluar dari sini ini adalah teman mana jalan kau dia tu jalan kamu wajib jalan muslim orang bawa kita kasih di jalan beda di tengah jalan nanti kasih agar saya mengajar ada baru pakainya dan masa terbaik sampai sendiri aku tak mau masa terbaik kalau tidak orang enggak nanti kasih parti itu biasa enggak nanti deh parti kan biasa aja kuni jalan ini nama apa kemudian dari jalan kalau terima kasih bagaimana dua kasih pasal itu tidak balik saya dia mau aja hati timaku agar menjadi usaha aja amal dalam community boleh sebelum kita mau wanita akan tidak ada jadi umat itu jadi masalah negara tidak secara malika akabiti itu pun itu mal mau kerja itu jadi semua Nobita itu orang orang bicara dengan karena ada yang
ini karena makina sudah karena itu karena saya gabungan tapi lagi coba sama kita ini ya dia gabungan baru gabungan ina bila kamu wajibnya bila sana namanya karena orang mungkin ini juga ini ijarah bukanlah akan siap nam ijarah wajib organ khawatir organ di mutunci yo wajar agaknya itu guna hari ini sejujurnya dalam boleh khusus boleh tidak guna gitu karena pakai jadi ijarah pakai jadi tokola pakai jadi wanita kasar wanita wajar ni yo kan boleh ya masih rasa kita berubah kita berbandingnya ofisi sebenarnya orang masa di bawah ya masa di ini tu siasa jamnya siasa ya kita sendiri jamnya siasa mereka isuman kalau tidak dan maju juga sendiri luar biasa saja siasa ini namanya fasih organisasi apa semua akan bicara hukum akan bicara aman orang ada tidak itu sini organisasi jangan teman-teman tapi kenapa bagian orang baca karena wala ijarah pada organisasi ini sudah power waran si baca waran namanya nabi itu beliau fi ego dan amma itu sudah baca sama baca siasa sini organisasi pakai sejarah ini sudah waran tulisan nama tulis rumah ini juga kan mati jadi itu baru ibu karena uang karena sedang dipakai sering dia ini Alles gut? itu kena jadi baik karena teknologi juga ini memang punya di sini karena Ethiopia gak ada kalau orang yang Hunan ijarah ketiga wah ijarah ini mati hunan ijarah ini mata misalnya hunan dia mati terakhirnya tiga orang imam itu hunan ijarah harga mati kamu mati cuma aja kisah juga nggak bawa masih itu berapa harga ini dalam kisah ini tujuan pengetahuan membawa kamu caranya karena caranya aku caranya itu cara dengan malam aku saja rasakan masa depan itu berarti udah ini cara saya waktu yang sini mari kita namun ya Allah namanya hunan toko itu hunan kita berarti karena ini ya Allah amma berarti amma mungkin ya dia nanti berubah aja ya makan kasih dengan mana aman ini waris ustaz dan kemudian lalu malik mulai sudah itu juga bangun malik mulai sudah kamu kawasannya isi bagi Islam itu berada bulu bikinnya amal kalau begini zaman ini kamu karena kofat muncul dan dendam karena kofat karena anda terbagi muncul dan dendam karena awet rako dia sebenarnya gimana kalau anak kofat jauh aku menjadi cara intimah awan dan bagi kamu karena orang hero makanan mudah amat kisah mudah makanan kisah lagi akan berarti wanita ini akan berarti bahasa Sunda di murid tadi esan kau juga sampai berkali sini tu bunde
Tuhan Oromo Obuluma jenne tuma yero dati arachu odoti Djibouti gingamono Djibouti yero wal Quran sa kesira wal Quran eyut manu jet eyut futaru Quran wala abso kana kira abada isa yero wadi ngoga karena krisis nasional emergency kana berarti yero orang uang kana desa kalau nasu irmedi uang ini dipakai ali di kota Supa Bamba ini karena haknya dan kita boleh masuk kali itu bicara every aircraft national kan bayar jiran ini bakal ada euro Santa Marga itu tidak bisa juga menjalankan ini sudah harus kita kenal ini national obligation orang polis yang kecil lupa kawan duluan agar mereka kalau ini sudah dirawan itu punya ada depan tanah bahwa misalkan semua Yumi hanya negara kesejiran pun cara ini semua yang negara berkau negara ini maksudnya kita Yumi puji negara kawan Yumi mudah-mudah agak tertinggal tapi belum besar yang nanti mungkin pun sekarang ini Yumi akan terbuka dengan tapi Yumi yang tadi orang pusat negeri bergaduh dengan kuning agak bermanfaat dari kesehatan bukan sini maaf anjing nasional deklarasi kebangsaan ini orang muda jika barang jika ada sini kuning bakal boleh pulang nih boleh tapi mana tidiwe orang muda
sadan atatta bugasi interasi Oromoo eeguudha. Sadan atatta maafanii transitional government boru dhaabbachuudhaan